Sharee nyaara keessi mul'atu beeki garaan dhiira. Maaf na nyaara na nyaaru kanarraa maala naara siigina. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya badhaasni division A fi division B kanneen ganama injifatan gareen waraana bilisummaa Oromoo WBO injifatee jira. Division B keessaa gama division A keessaa ammoo garee madda walaabuutu injifatee jira jechuudha. Badhaasichi qophaa'eetiin jira. Akkuma argaa jirtan gareen kun ganamas warra division B keessaa injifatee. Hey! Wait, who won the game? Egaa gareen kun akkuma argaa jirtan WBO'n ganamas badhaasicha fudhatee jira. Are you guys ready? You can celebrate. Galatoma baga gammaddan. Egaa akkuma argaa jirtan gareen kun garee division B dhaan injifate kan division A dhaan injifate gareen madda walaabuu maal fakkaata ka jedhu garasitti My bad. Egaa sirna badhaasa kennuutu jalqabamee jira. Gareen jalqaba ganama irratti injifate division B keessaa gareen WBO'dha. Badhaasicha fudhatee jira jechuudha. Kan asitti argaa jirtan geemni as biratti argaa jirtan immoo kan division A dhaan qophaa'ee. Badhaasa division A dhaaf qophaa'ee kan tokkoffaa bahee fi lammaffaa baheef garee madda walaabuu akkasumas garee murqiituu kan deeqaa muraasa dura tapha geggeessaa turan isaaniif geeba qophaa'ee jiru jechuudha. Haji. Maaltu sirriitti dhagahame? Bareeddura gartee nutti dhagamaan gammachuutu jira. Ilmaan Oromoodha akkanatti gartee harka wal qabatee akkuma asitti argametti ka keessa jiruu fi ka ala jirulleen ilmaan Oromoodha. Kan gartee diina jala jirulleen diina jala deebi'ee tokko taane akka dhaabbannuun isiniin jaa kanuman dhaama gartee ilmaan Oromooti. Bakka hundaa jaalala akkanatti guyyaa torba bakka tanatti gartee guyyaa 8 darra guyyaa 8 odoo bishaan gadi naqamin akkanatti ilmaan Oromoodha. Oromoo waan nagaan qabduuf jecha nagaa as biyya tana keessatti mul'ifte jechaadha. Biyya gartee silaa Oromiyaa xiqqoo haajanii malee biyyaan baat biyya ofii keessatti kana caalaa ilmaan Oromoodha waan nagaa buusaniif jecha Oromoon waa takkallee wanni dhabde gartee harka wal qabatu bichaadha dhabde malee waa takka hin dhabne warra harka qabatu rabbi nu haa godhu. Jabaadhaa bishaan odoo gadi naqamin kunoo har'a gartee xumuramee har'a addaan ka'uudhaa deemama. Gammanneen isinin ja'a. Ulfaadhaa galatooma. Galatooma atillee naa jiraadhu haadhatti. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya obbo Jamaal maaltu sirriitti dhagahame? Usmaanaan akkam bara kana? Baay'ee gammanneerraa akkuma maqaa itti baasan samarri tokkummaa jedhanii
tokkummaan Oromoo baay'ee mul'ate, jaalalli Oromoo baay'ee mul'ate, jabeenyi uummata keenyaa baay'ee mul'ate. Waggaa 25ffaa isaa akkuma isaan jedhanitti baay'ee bareeda ture. Egaa wanni baay'ee nama gammachiisu Oromoon biyya keessattis biyya alaa keessattis tokkummaa isaatiin humna isaatiin jabaataa wal beekaa wal jaalataa guddachuun isaa baay'ee hedduu namatti tola. Qabsoonis akka itti fuftuuf kana caala immoo akka milkoofnu abdii guddaa namaa kenna. Uummanni asitti dhufee guutuu ture gamaa gama naannoyyuu tiimiin taphate lamaan illee akka gaariitti taphatanii soo gammachuu guddaa ture baay'ee bareeda. Galatoomaa Bujamaan. Baay'ee galatoomaa isinillee. Egaa daawwattoota keenya akkuma argaa jirtan sirni badhaasaa gareen injifatee fudhachuudhaaf deemaatiin jira. Division B Urjii Columbus gareen jedhamu badhaasa isaa fudhachuudhaaf deemaatiin jira jechuudha. Urjii Columbus warra BTBG keessaa lammaffaa ba'ee aadde Mafiraan Taruusaatti Osfaanaa badhaasa adeema isaanii kennumii adeemti. Urjii Columbus. Urjii Columbus. What are you doing? Aadde Mafiraan badhaasa kennaafii jirti. Urjii Columbus warra lammaffaa ba'ee BTBG keessaa akkasuma warra dhufu ATBG keessa galanii A keessatti shakashakuu waan deemaniif. Galatoomaa Galaasa, please Galaasa eessa jirta? Galaasa Osmaanaas cameraman Daf. Urjii Columbus lammaffaa ta'uudhaan BTBG keessa gara ATBG dhufanii warra dhufu warra A keessatti shakashakuu waan ta'aniif bakka gammaddan isinii jenna Urjii Columbus. Wobo DC, BTBG keessa warra tokkoffaa qabee gara ATBG ol guddate gara warra bara dhufu ATBG shakashakuuf deemu wobii sana tokkoffaa ba'uudha. Wobon takka injifatamuu beeku injifachuu malee akkas back to back wobo achitti bakka konseptii iddoo konseptiitti isinii kennama madaaliyaan iddoo konseptii. Burkituu Denver ATBG warri lammaffaa qabdan Burkituu of Denver Colorado ATBG warri lammaffaa baatan ATBG lammaffaa Burkituu of Denver Colorado. Iddoo kana bal'isaa iddoo kana bal'isaa. Akkasuma kontarsi galgala kanaatti keettiin as duuraan asitti harkaa qaba. Warri kaashan qaqqaban akka bitachuu dandeessu. Keettii asi birrii 50 qofa. Sarara dura yoo dhatte birrii 60. Kaashaappiin jira, zeel jira. Kanaaf
Asii yoo bitatanii tikeettiin 50 karra dura yoo dhaqan 60 plus taksiidha. Kanaaf asii bitatanii bashannanaa maatii keessa hunda qabatanii dhumuu dandeessu. Namni deemuu hin dandeenye yoo jiraate wiilcheriidhaan akka fiddan. Egaa daawwattoota keenya kan badhaasni amma itti aaneetiin kennamu garee diviizhin A keessaa lammaffaa bahuudhaan falmii guddaa garee madda walaabuu wajjin godhuudhaan kan osoo milkaa'inaa fi lammaffaa bahe garee burqituutu fudhachuudhaaf deeme jechuudha. Garee burqituu Hasan Moritini bakka buutan Amin Hasan burqituu of Denver. Burqituu of Denver asitti akka nuufisanii badhaasa fudhatan. Burqituu of Denver ifaan dhuga dhaamsu waan ta'eef please burqituu Denver Colorado burqituu of Denver akkasuma madawla boosiyaatiin illee asitti akka nuu dhiyaatan madawla boosiyaatiin deema keessanii bakka hin dhiyaatan burqituu of Denver Colorado please madawla boosiyaatiin deema keessan fudhachuuf akka adduuftan siyaaran madawla boosiyaatiin please. Madawla boosiyaatiin madawla burqituu of Denver please kootaan deema keessan fudhadha burqituu madawla burqituu of Denver burqituu madawla boosiyaatiin madawla kootaan deema keessan fudhadha. Madawla boosiyaatiin madawla maaltu sitti dhagahame maqaa keenyatti himtaa? Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya dhalattoota Oromoo biyya kanatti argaman keessaa daa'ima tokkotu na biratti argama. Tapha kana daawwataatiin ture. Maqaan kan keenyu jedhama? Ammaar Yaasiin. Ammaar Yaasiin akkamati? Ammaar Yaasiin. Eessarraa dhufte? Atalantarraa dhufee kubbaa Oromoo fi Idaafiin dhufe irra. Maaltu sitti dhagahame? Amma dhufne malee guyyaa tokko duraan dhufe. Maaltu sitti dhagahame? Ana dhagahamu gammachuu maana dhufa because arra gammadee because abalawab tiima kanatu nu moohe madda walaabuu gammadee yoo moohanii gammadee arra baga gammadde baga gammadee fi ammas gisee achi as dhufee ummanti xiqqoo rifattee maqaa kiyyaamtee akkasitti hottuu jette. Okay. Galatom. Thank you. Wait. Egaa geemni xumura gareen burqituu badhaasa isaa fudhatee jira. Gareen madda walaabuu geema jalqabaa fudhatee jira jechuudha. Garee madda walaabuutu geema kaaseetiin Siyaatil Yo, can you guys open up for the media? Yo! Yeah, open up. Hey, open up. Yo. Ready? Yeah.
I'm gonna be a professional player. I want you guys to record this right now. I'm gonna play for a big team. Come here. Thank you. Go. Trophy W. Yeah, bro. We got 0 fun the whole tournament. Everybody was saying, I gotta go home. Where's that nigga, bro? Where's the Henderson? Hey,